fedhu sheexana ta'u jette fedhu maala ta'u zinaan hojjedhu waan hin taanetti hin galu nikaana hidhii obboleessa koo jennaan jaarsa ergame dhamaaf ta'e rabbitti si dhiise naan jette isinis na salphifte jette ni laasifte jette wallaahi dhaadhi wallaahi akkas naan jette obboleettiin ko arraba namaati dhama jumaadha. Okay, muubee keenya gaafinsi gaafadhee zanni sitti badee wallaahi jimmata kana naan dabrin imilmaan buuseetiin booyan jechuma sanii laphee na cabsee na boochise arra booda obboleettiin tiyya waa taatu sanii na boochise an dhiifama sii godhee rabbiilleen dhiifama siif haa godhu viidiyoo san yoo si jala jiraatte kaasi viidiyoo san kaasi dhageessee bakka takkittii tana qofa badii qabda bakka biraa badii jalaa bahii bakka takkittii san ammoo anaa miti Oromoo guutuu laphee cabsite. Hin fudhu wallaahi hin fudhu munira abbaan fedhe yoo natti kenne badii hin fudhu anni magana maaliif beektaa bakka kana obboleettiin kiyya ani koo ergasiin gadi baatee miidiyaa irratti sagalee siinatti erganii uummatatti ilaa sagalee ishee kana itti jedhee dhageesse keetanii erga akkas taate ergasiillee walakkaa keessan hin galu isiniin jedheen jiraan jedheen amma immoo erga anas keessa galchite amma keessa gale gaa ergasii isis ofittiin achi bute ofittiin qabne kun obboleettii kooti kun orma jedhe ergammoo dhageesse ergammoo ituunan keessan jiraatiin natti kaaftanii miidiyaa irra jira obboleettii koo irraa meelam tokko keessaa cabsu inni suun jedhe barteela bakki itti jedhame erga jettanii dhageesse malee jalqaban jenne erga ni matamee haqni jirus immoo kanuma haqirra immoo deemne yoo jenne munira obboleettii koo ni kaahidhuun anatti itti fudhu hidheera eeyyee jenna amma immoo karaa biraa deebina karaa dhugaa dubbanna sakar rabbii immoo karaa dhugaa dubbanna gaa gejiba watti gejiba naan jedhe obboleettii koo anatu hidhee fakkeenyaaf inni isin jedhee dhugaas deemisi anatu ni kaa hidhe obboleettii kooti haadhan qabdu abbaan qabdu anatu ni kaa hidhe miti ishee anatu ni kaa hidhe obboleettii koo irraa qeensi cabnaan eenyuun hunniisu mirga kooti moo mirga koo miti naa himme kana jechuun mirga kooti moo mirga koo miti akka obboleessa tokko akka obboleessa tokkotti mirga keeti mirga guutuu qabda eenyummaan obboleettii fi bakka itti balleesseessa gaa bakka itti balleesseessa gaa bakka itti balleesse alagaadhaan obboleettii kooti jedhee dhageessa ammoo obboleettii koo alagaa dhaggeeffadhu fixeera dubbiyaan kanas kana booddee mataan na dhukkubalee makan alagaa obboleettii koo dhadhee ija obboleettii koottiin ilaalu obboleettii koottan balleesse baguma obboleettii koo taate obboleettii kooti agam natti mufattus garaattiin jabaattu kana booddee an obboleettii koo caala alagaadhaan obboleettii kootiin jedhu kana booddee barnoo san argadhean dubbiin haqa biyya duniyaarra hin jiru namni haqa dubbatu duniyaarra hin jiraatu bakka namni haqa jaallatuuf haqa dubbatu aca barbaarii yoo ta'e malee umrii yuun dheeratu namni akka kooti isa malee gumaachuudha. Kana booddee warra mootii tola qaban bulookii godhaa jedhanii jira. Allahu akbar qaata daandii haqaa akkoo isaatti kennu qaata funyaaniin qabdee ijoolleen galchite dhiisa argaan jira. Muniraa kiyya dubbiin jirtu kanuma magana gaafatte garuu namni tokkotu namatti mufatiniin dura barnoota gara fuulduraatiif abbaa fedhe haa ta'u namni keenya viidiyoo sa'aatii tokko waraabeeyyii haasaa sa'aatii tokko dubbadhe kee maal muniiraan maali yoon jedhe bakkatti muniiraan maali jettu qofa waraabanii suuraa kee gaddeebisanii irra kaa'anii muniiraan maali siin jedhee otoo ittiin tuqinii siin jedhu. Achumaanatti maal jetta muniiraan maaliin maquma kiyya waamee jettee aartaa namni keenya akkana hojiin isaanan argee amma bakka irraa barbaadu qofa isaan mijatu qofa waraabbatee deema. Haasaa guutuu immoo siibanuu haasaa guutuun isiidhaa waliin haasa'e siibanuu kuno narka jira amma anis nama qallaalii miti waraabaan haasa'e. Mubaarak khalas isa haasaa kanarraa dhaabbadhu akkuma kana dhaafa. Khalas hin gaaba. Malu main ni beta barik amma saganda kun kan berata ani amma jolle keenya ani dhaggeeffadha shamarran as keessa jirtan wala as jala jirtan ani amma manguddoo ta'eeti miti sheeka ta'eeti miti nama guddaa gartee takka dubbii beeku hayyuu ta'eeti miti kanii mubaarak gaafadhe ani mubaarak kaniin gaafadheef zanniin itti badee itti aaree itti boo'een dhufee itti ibsadhe dhugaa rabbii akkan dhalaa takkatti jechi na tuqe ka obboleettiin tiyya ganaa qeensirraa cabee siin gaafadha
gizee inni jee Mirga isin qabu. deebisaa silaan obboleessa qabaadde anilleen akkanuman naa dhaabbataa gatiin an obboleessa hin qabneefin dhugaa rabbii Ma wallaahi obboleessi. wabillaahi Ayyee wallaahi niin Muniira kana jecha kana hundatti qofatti na aarte ati malee obboleessi obboleettii kee isaa dhagayeegaa fuudhuuf ni Muniira. haa godhutti hin aarreen bakka Muniira. kanuma ani arargeedhaa Muniira. miciyyoon arsiidha Dhagaye. Nam innilleen beeka sinu jimmaan badhaa ija mukaa Muniira. ija An bitaati. Muniira sinu badha ijoolleen si hubachuu dhiisuu dhagayeegaa Muniiraa kun Kanuma. ijoolleen jala jiran si hubachuu dhiisuu danda'u. Wal Asirratti beekumsa anaaf jechuunis si'i hin beekan. mirga isaatti akka isiitti duulamaa jirtu ilaalaa Yoon jedhes jirta. mirga kooti. Qeensis yoo irraa cabee Obboleettii koo isiniin gaafadha ammas jechuun qeensa irraa qabnaan hafsiisaatti bara. hin dhiisu. Hin dhiisu. Yoollee abbaan wallaalame nama duula kana itti kaase hin dhiisu. Ammayyuu borii. Yaa. Hin dhiisu obboleettii qorratti. Abbaa fedhe obboleettii qorratti ni dhiisu. Kun immoo siireesii. Duuba mubee hoggaate kana Afaaniin gadi ba'ee biira jettu raawwatu mubee keenya siin Yoo jaalladha siin dhageega Muniiraa kiyya waa tokko sitti maqaa. Muniiraa kiyya laa utuutti naaseen. Ati obboleessa intalaa ja'i. Fakkeenyaaf ana obboleettii kootii obboleessa miti. Lafa yoo obboleessa ati dhiira yoo taate yookiin immoo obboleessi isii fakkeenyaaf yoo biyya kana jiraate dhageessa obboleessi isii yoo biyya kana jiraate obboleettii koo irraa tisiisan kaasu. Maaliif beektaa? Yoo dubbate abbaa manaatiin dhaqee dubbata malee obboleettii koo irraa haasa'u miti tisiisa irraa kaasuu tisiisa fokkisaa sana irraa kaasuu mirga hin qabu. Nan sodan kisibe. Maal obboleessa qabaatte maal godhaafi? Dhiisii bahi jedhaan malee. Obboleessi yoo jiraate dhiisii bahi jedhaan malee jaarsa sii humnaan qabee akka hindaaqootti jalan teessisu. Maalis obboleessa hin qabaa? Maalis obboleessa ta'e nan. Dhugaa hin teessisu amma jarri lamaan kun jaarsa tokko waliin qabaan mubee dhagayama. Maal obboleessi yoo jiraate maal godha? Bakka obboleessatti waammatu koo yoo namni sitti roorrisedha. Dhiifama wajjiniin achirratti gaafiin siinaaf hin galle qeensi si irraa haa cabu maaliif akkana dubbata jechuu keeti moo maayini? Naaf hin galle bara. Ani obboleettii tiyyarraa ani laal nuti biyya biraa jirra ijoolleen tun biyya biraa jiranii nuti akka oromummaa tokkotti isaan lachuu ija bitaa ija mirgaati ani fakkeenyaaf Harargeera Mubaarak Jimmaa miti jiran Arsiidha akka oromummaatti waliyyaan akka oromotti. Kanumaafiin ani Mubaarakis joo tahee akkas ja'aniin obboleettii Mubaarakis joo akkas ja'aniin dhugumatti garaan hin danda'u. Ani obboleeyyan hin qabu haati tiyya na qofa dhalte. Ana qofa hafeef ilmaan kudha takka dhalteeti irraa dhumanii ana qoftii tanaa jira addunyaarra dhugaa rabbii an nama du'eerra nama obboleeyyan hin qabneef irra rifadha. Maaltu na gochise? Muniira gaafii weessi gaafadha. Ani dhagee lubbuutii na dhagee naa obsi. Ani Mubaarak michiyyoosa wallaahi obboleettii isaan haa godhuu reediidhaaf ni tolche. Afur rabbii fakkateeti ni tolche. Inni nuun goone yoo ni kaa. Yaa Muniira namni silaa gaddanuuf ana yoo dhugaan sii galte maaliifi? Ana kan waa tokko muka dhaga'i mukatti cite ta'ee kan firas obboleessas biyya kana keessaa hin qabne tokkittii kootii bari. Nama jiru kana hunda keessa dhaggeeffadhu. Hundi biyya kana jiru immoo obboleessasiiti. Jigalee kijiba oofuun gabaan kabalee boo'icha nama dhorgasa jedhan sana. An bakka haqa kootii abbaa fedhe ishee akka fedhe qeessii fedhe wajjin taa'ima. Amma Muniira ati Mubaarik maaliif akka obboleettii isaatti hin bu'amne maaliif dubbate jechuu keeti moo isiinoo baatee sooshaal miidiyaa irra baatee jechi siinaa galeera otoo obboleessa qabaadhee akkasitti naaf falma jechuu sii falmaa akkamitti eessatti falmaaf naa fida bakki inni itti falmuuf naa fida jaarsa qabee humnaan itti galchamoo elaa jarana nanaa sofsiisinaan jedhe dhiisaa bakka dubbiin nu beerata jaarsa qabee humnaan teessaa fi anamma dhagaha amma reediyoo obboleettii koo gadi darbachuu jedhe na sodaatee dhiisa gaaffiidha shamarraniif. Na sodaatee mana kaataa Mubaarak nagarafa jedhee Mubaarak na tuma jedhee yookiin Mubaarak na qabsiisa jedhee Mubaarak na ajjeese lakkii boo hin jiru wanta kana anamma obboleettii koo haadha haati manaa koo ilmoo walirraa qabna dhageessanii kunoo haati manaa koo Samiiraan obbolaa dargaggeessa shabalaa qabdi. Haasa'aanaaf Samiiraa waliin galle taanaan obboleessa Samiiraa humnaanis ta'ee kadhaadhaan na biratti hambisuu hin danda'u. Uma dubbisnitti maa. Obboleessi nama fayyadu bultii keessatti. Haalaaf amalaaf si galee qabaa waa danuu na naasuusin shamarran. Jireenya kee namni yatiimni haadhaaf abbaa bara yatiimni haadhaaf abbaa obboleessa obboleettii hin qabne nagaadhaan mataa gadi qabatee abbaa manaa wajjin horatee jiraataa jiru keessa bara silixaanee ilmoon namaa utuu hin baratin akka nama barateetti jiraataa jiru keessa waan akkasii haasa'uun
hin barbaachisu eenyuufuu fakkeenya obboleessi bultii keessatti zeero nama fayyadu sigalee ani duula obboleettii kootti firan qabdu obboleessan qabdu maaliin qabdu jedhamee irratti duulame irratti sigalee morma kennuudha qophiidha jechuudha bakka barbaachisetti hin jenne malee namni biraa keessa gala taanaan abbaa dhimmaa utuu wal gorree nan gubu'an namni biraa wacee dadhabee dhiisa wanni tokkoon ammas boris wanni dhufu tokkittiin obboleettiin kiyya waa taanaan jalqaba namnan gaafadhu reedii yaadame jalqaba sigalee akkasii jechuudha taate irraa barbaada. Ajandaa kana dhaabi Mubaarak. Ajandaa kana kaasuu dhiifa manaa godha Oromootii dhiifa manaa godha wallaahi dhugaa rabbi isin hundinuu warri as jala wanti mubee kanatti wanti hin gammadu maal seetanii isa namni asiif achi kana duulee sana dhiise konfideesiidhaan taa'ee haasa'u isaa qofatti hin gammada dhimman godhatiin wallahi namni daanga sitti haa darbu daanga rabbi sitti hin darbiin bas imaanee teenya ammalaal akka mataa kiyyatti yoon ilaale ani amma akka mataa kiyyatti yoon ilaale Mubaarak keenya dhalaan lamaan tuni jaarsa tokko walii qabaa hiikuus dhiisuus haadha ilmooti isii taanis obboleettii teessisaa qabaa isaan lachuu jaarsa walii qaban yoo fakkeenyaaf sii karaa tokko as deemu jiru obboleettii teetii fi jaartiin reedii tun walitti utaalan ati waan si qabaa jidduu buutee gargar qabuudha malee karaa obboleettii teetii gortee jaartii reedii tuquu inuma hin barbaachisu beeytee ati dhaggeeffadhu akka seerri kee Muniiraa koo haasaan kee sirriidha anfalmuu nan jaalladha namni waa barata yoo dhaggeeffadhu erga jaartii namaa tuquun dandeessu jette namnis immoo darbee na tuquun qabu bari gaafa Muniiraan gaafa tuqamuun barbaanne na tuquun qabdu haqa malee tuqame bakka haqa malee tuqametti sheeta kamiin ijanka qumanka yoo intalli kun immoo waan tuusi Mubaarak barakkanaa akkana naan jedhee jira na kabajuu malee dhageessaa aboo rabbiin ooleen buliin ibboo haqii akka koo abaasu ammas boris iftaanis rabbiin haqa kiyya abaasu kanumaan dhaabadha kan dhiisa zulmii ijoolloman immoo ijoolleen arrabsan kana hundallee itti gaafatamaan isin dhuma mubee keenya nuti dhalaan humna hin qabnu humni teenya afaan gubba jirti osoo kanaami kana caalaa isin ka dubbatu taate hinaaf baadhanii hinaaftee ati dhiira waan taateef irra laaluun qabdu dubbiin tun gaafa qabbanooyte gaafatta malee amma yeroo isin akkanatti hinaaftee kaatee oogutu kana dhalaa hinaafte afaan hin dubbatan lubbuun wanniitti kanaafuu alaa kulli haala obboleeyyan kiyya isin rabbii khaalika haqa keessa beeka rabbii walitti isin haa waan ni godhu kalaas galatooma abbaan haqa akkas galatooma ulfaadhu galatooma obboleeyyan kiyya warri zanni nabbatte obboleettii kiyya ajjala deemte immoo maqaan firaawoliin tiktookii barattee ajjala deemte na jettu kana booddee koomeentii tokko waan isii ilaallatu barreessita taanaan bilookiidha akkasii mubee keenya hafuuna lillaahi لكن أفونا لله أي والله أفونا لله ورا إلى روزي وري مودي ترى ربي سودا نما بلوكتني يودي قبل سكوتي كانوا غوران بلوكتنيس كانوا كثير بلوكتنيس أكتش كسانا بامني أنك كدين جرا هذا كو تنگا كدين هذا كو كان چapa هندرا فمارتو وانغار يوجد كان سلا هاتكيا إبرام توي فالا ته بريكون فالا فيدي abaara maajetti tokko daluushaan tokko dubbii kana hin qabbanaa dubbii kana qabbaneessuan footoo kee argadheen jira gaddeebiseen sirrataa dhaltii maallaan jetti haati ajaadeesse inumaan rafamteetti qoshaashaan haati ajaan qabdu haati kamtunuu dubartii ta'a kosii rabbiin ilmoo ajaasitta kennu kan si arrabsiisu an ilmoo haadha koo arrabsiisu mitiya ilmoo haadha koo eebbisiisu malee obbeekaan akka eenyu caalatta obbeekaan qoshaashitti dubartii gabaa keessaa galchuu sirrattan eegala dhageesse koomentii kee nan beekaa maqaa keessa dubbisuu barbaachise kunootii koomentii kee dirasiin qaqqabee jira haadha ajaadeesse adarbu hin darba torbee tokko du'aafuu torbee tokko iyyamatti tokkirratti garuu kan immoo yoomiyyuu hin darbu mee nama irraa si dhorguun argaan dhageesse abbaa beeta maal maqaan si anatti usha buze
Buuzee obboleeyyan footoo kee argadheera. kiyya ilmaan Oromoodha. Reedii fi jaartiin yoo rabbiin midhaanii fi bishaan isaanii wajjin jiraachise mubaarakii fi obboleettiin mubaarak gargar baasuu hin dandeenye. Midhaanii bishaan namaa yoo addaan dhuman ilmi namaa walitti nama hidhuu hin danda'u. Waan hubachuu qabnu keessaa. Tokkoffarratti warri as jala deemtanii as gubbaa deemtanii nama arrabsitan. Jarri kun waliin qaayiroo jiranii walittis wajji nyaachuu turanii nurra isaantu wal beekaa wal faamaasi nu haqa isaanii rabbii haaliqaa fi isaan qofaaf beeka. Kanaafuu waan taateef jecha abbaa haqa godhee rabbiin haqa isaa haa baasu. Antanuma taniin jiru. Arrabninis nama qajeelchuu jarri kun nu dura wal beekanii haqa isaanii matatti rabbiin haa deebisuu fi jazaa nama balleesse. Rabbiin dhiyootti jazaa isaanii rabbiin waa agarsiisu. Dhiisa bira dabraa naman arrabni waa takka waan fiduun qabu. Galatooma Oromootiin kanumaan dubbatan. Yalla mubaarak kan nageetti naa oola. Nagaatti bulii lafa olfaatu. Nagaan isiniif haa ta'u just daqiiqaa shawaa dubbadheen please bakka hojiin jira. Mubee koo yoo dandeesse please ishuu kana cufe like namni gaarii godhe hundumtuu hin faarsamu. Hin jibbama malee jechuudha. Inna adaraa kee situation ati keessa jirtu beektaa. Wanta miidiyaa irra deemu fettee ofiisiin dhiphisiin yoo dandeesse like ani kanan encourage si godhu at least ofii keef wantni kanarraa baheeti boqodhu. Boqonnaa si barbaachisa. Adaraa kee jecha namni ol siin kaasu gad siin buusu rabbi tokkichi keessa kee beekennaan inni gaadha siif. Kanaaf namaaf itti ofiisiin aarsiin namaaf ittees mana kee hin jeeqin hamaa siin dubbatiin isa hamaa sitti dubbatuufis hamaa hin deebisin. Gaariidhaan rabbi hojii keessan isiniif laatu dhiisi adaraa kee. Boqonnaa si barbaachisa ani dhugaa baqa miidiyaa irraa bahiiti boqodhu at least torbee tokkoof. Dhugaa itti namni kun nama maraacha. Adaraa kee fayyaa kee kan caalu jiru innarraa hundumtu mubee koo jedhu arraa fedha bor yoo ati rabbiyyuun godhi wanta tokko irra geesse qaqqabu tokko hin jiru. Fayyaa keef yaadi, nageenya keef yaadi, haadha manaa keef jiraadhu, ijoollee keef jiraadhu, maatii keef jiraadhu. Baay'ee seenaa kun nuti barsiifne amma nama barsiisa chaale. Amma nama barsiisa Baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja, baqa dhiisi baqa boqodhu. Bakka waan seenaan jette kanarratti walii galuu qabna jechuudha. Inshallah. Walii galaa jira. Amma miidiyaa irra yoo hin baqanne yoo seenee bahee dhimma kanarra yoo dubbachuu dhiises bareeda. Yaani taphateetuma irraa bahu yookaan akka geemii waan akkasii waan kanarraa kaasanii dubbachuurra. Laayivuutuma galtee namni waan ajandaa kanaa yoo sirratti kaasee abbaa sana gadi buusa. Darbeera jedhee gadi buusi malee keessee wajjin ajandaa biraa tokko lama Kana booddee maalirraa qabu kalas. No, dubbiin kun hin dhumu. Obboleettii kee yoo taate warra obboleettiidha siif obboleettiidha garuu horiidhaaf kanaan booda haadha manaati. Kanaaf hennaani allaaftinnatti obboleettii keetii marii deebbaadhatee jira. Kanumaan siin jedhaan. Abbaa manaa godhatteetti siin mana sii qabatteetti waan ta'eef Oma seentee namni dhufee asirratti waan dhimma kana yoo kaasee dubbate deebii jaraaf hin deebisin. Yoo seentellee geemii kee taphadhu kolfirraa bahe. Maatu keessa si beeksi. Lakki manni koo qajeelee kunoo bilooksiin baga jiraate nan ofan kabachiisa. Qabbaree fite. Qabbaree bite. Amma sagantaa kee nuu eegalee sagantaa tiicharii tahee sagantaa dheengadda lafatee nagaan galchite san tahee waan sagantaa eegalee dhukkee nurraa kaase. Ayyee. Kan gangaladhee bar nana feesee kee. Gaaffii na eegalamuu kan namni gaaffii qo'ii gadi buusee kee hin deebisa.
نائب بيسا تدبن انت لك نائب بيسا انت لارسيتي ايش سيناكو ثانك يو سبسكرايب مي سجل سنة رانا يه عندناش ايش مرة قولين ايش نكابالون نيسو كنت سبالة لسه سابو أما غاف فيلم نيجا فتن تنو والغلط آمين روزيكو ويه أوزدي أوزدي انت لك أنا قدوانا مكانايتو لا لا روزي ماركت ما دانا نني رانا يه روزي نيچوني روزي ني كوكوتي رو پولیسی رسی جارتی کوتی سی کئی جگہ تلالا سی کلمو لگسی نجازت کادری سیمو سودانو کله متی ورا هرگیتین ماشاءالله کادر اورجی ماتی سوداسین گوریا کادر انتراجی ما فودے ابارے اورگل ما بالکای کنو بالبلتی سے جرا ما ونا اس ابو سوسو kana bo sinjala de jette mara dharti age se taati susu susu ko السلام عليكم. wallahi at sura kuni susuni dalalu ga samma tane chula kono amma balake ta kale jira alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh susu ko kam jirta عندك هما؟ maali bo ajandaanu godhatan miti sagalee keenya hunda waraabanii tiktook irratti gadhiisanii argitetta jaalalli dhoksaa qabaayi oromoo jaalalli hin danda'amu jechuudha shamarran tokko yoo isiin sabaan lalisa shamarran tokko yoo isiin shamarran intalli oromoo tokko ansanii xaaniidhaan jedhaan nan gammadeen shamarran tokko yeroo sin jaalladhe jettee namatti himattee rakkoo qaba. Maluko baba si gurgureer maliyyees gurguddeera malus tokko dhufeenatti himateera baay'ee maliyyee gurguramtee dhufee tokko footoo viidiyoo ishee natti godhennaan maluyyee tokko maali jeen rabbii jedhiin tala kanaa minaan maluko egaa maluudha maliyaan koo maliyaadhuma maqaasii waamuu barbaadu moo fooloo godhatee moo faana ka'a nan dhossa isiin tokko tokko dhosseen tiktookii kan biraa banaa fi malee roodiin kooti kan jedhu sin dhabama jala deeme lakki bosriitti dhaga'ama ijoollee arsii soddaanaan jedhaa kana booddee keessattuu ijoolleen naannoo saguure kuno obboleettii keessan kanaa rabbi jedhe gidduu kana fuuchuufan deema. maal qofiduu burtee abbaa fardaa thank you akkasi boontu oromoo akkasi soddaanaan jedha abbaa fardaa soddaa keenya jette rooziin ijoollee wallaggaa rooziin kan kooti bara addaa kaasaati akkasi wallaa'e ummunaa'eef akkasumas ta'an jiru warra koorra naaf qohimuu beeyjala deemee kan jedhu sin dhabamu ani guure dhugaa rabbii okay sinii fiduun tala
Asaliisa walitti nu jabeessaa. Sabboontu. Roozii sodaa keenyaati. Ofuma keetti sodaa keenya itti ajaa'ibtii kooti mati. Teesshiitii gochuu jira. Sabaan you are silent. Bilbila keeti. Gurtee open video. Gurtee. Oi, burtee jaarsatti barbaadamu. Burtee hin bareeddi jennaan lafa kana biraa calanqisa. Burtee hin godhatin eenyu sii kenna. Burtee burtiyyee burtisaa. Video kan apa kanaan biasaan maqaa makanaa waamamte waa ogurtu. Afaan Oromoo nama hin beekne. Sanillee Burtisaa akka video kana dhuutiin argameera jaarsi. Addana jira waan ta'eef si ilaallatu. Eenyuudhaan dhaaboo ka jalqaba ilaaleetan ba'aa calliseenillee. Ma ati al tokkos naa beeti. akka rabbiin beekanii as bahe. Burtee. Toleeran ba'a. Eenyuudhaan As bahi si ilaalamu. Gaashee bareechi ilaali. La ራናዬ የለም ሴቶችን አልጨረስኩም እኔ ሮዚና እቺ ሱሱ ነበረች ሱሱ ገብታ ወጣች ትቻለሁ እነዚህ ሁለቱን ነው የማገባው እና 50 ሊትር ሮዚን ደንታሲቲ መሉኮቲ ነው ናይዳላ ምስርት ጃርሰ በርባዱዳን amma gaa tikeeta barbaadannee karamuu mana mubee Oriyoon diimaa galfachuuf Oriyyaatti barbaaddu amala qabdu kottu haa jedhe keessaan ilaantala kanaaf murtee feera dumbulloo yeroo boleettii kee murtee raftee jirti. ofaan wallaahi rabiitii irratti warattee agarsiifte እንቁላሌ fakkaatti boleettiin kee rabbi bareechee isin bira taa'ee isin muume yeroo kaatu. wallaahi rabiitii irratti warattee fuudhas rabiitii irratti agarsiifte. Ashi namni jaartii barbaadu dhiirri inaaf fadhiisa hin bareeddi eeyyeen bareeddi waa tokko maashaallah jedhani hin bareeddi burtee girgirrii kaasuun hin jiru. warri gochuu barbaadan kana booddee ana bira jaarsa lammaffaa heerumuun barbaada tokko inni si barbaadu suni jaartii qaba. Ofii fannisaa Jaartii qabu natti afaan. Kophaa Namoon fuul. barbaada. Yaada ko jijjiiree namoon fuul hin barbaadamu. Nama fuuli okay baay'ee nama galcha kun fooloo nagaa warri hin barbaanne ta'e fooloo nagaa galchita mubee maal sabaalelisa nan beeka. jechuudha bee. Sabaa lalisaan jira kun sabaa lalisaan foo'eeramu mube. Waan bareedu maal jiru naan hin barbaadu. Assalamu alaikum. Waalaikum Waalaikum salaam. assalam. Amma tinaaf morkachuu dhufte. Malu si galchuu? Wayye ana kamal si taatetti? Jaafar. Wayyoon haadhuma egaa. Akka malee naa taate naa kan ni ta'a. Mana kenita maaliif ol galtere? Ol galtana tinaase. Tinaase burtee waan barbaadutti madda. Jechuun ani akka warra duritti ani dhageegaa akka warra duritti fixachuuf adda. Aha tinaase ka jalqaba. Jalqabsi ilaala kanaanni. Haay jeen. Aan bareedaa taatee godeessa fokkisaa akkamittan si beekaree jalqabachis bee fuula kee ilaali. Akkas. Aha sitti mul'isa. Eenyinu nama lamaa asirra taa'u jira. Kama olii akka ta'e hin beeku. Sabaalelisa adaraa seera kan duraa ta'e. Anu seeta. Adaraa seera. Mirguma kiyyaan falmatutti jira. Kun oola. Magaala bareedaa. Siitee? Mata chokleeta gurbaan. Gabaabaa fakkaata garuu. Laa gabaabina hin qabu. Laala nama dheeraa mitiraa fi 80. Kanaa ol maa inni naa ol yoo. Wal maataa. Ulfaatinni kee hoo?
dubbiin ما سقطت كده torbaatamii shan إيه ولا قرأت كيس سنقرب kan biraatoo gaafii qabdaa? Eessa jirtu? Egypt. Egypt. أنا بلا Masri. Ollaa Mubaarak. Fagaadha. أنا بلا جيس Walirgaan keenya. أبشر أنا دي سكرا أنا دي سا إيزي برتلسين جدي لا شوكولاتة كون سيدي أنا جرا أنا تبي تواهن السلام عليكم وبيجرتو وعليكم eessa jirta? السلام جيفتي هذا جالنا بكرة كانوا Duubaa hin jira. أنا يتم Oo. عمري عمري ولا Doohaa قافتا jirta? عمري إنه بطين قافتا ومن عملي أنت القرآن قافتا قافتا Hin gaaf. Laa hin achi gaafatu. gama siinaa gaafatanii. Laa san kaakobaa wal gaafanne garaafisiin. أيه Siqaa wal gaafadha. إيش ولي تاتني تو ولي تاتني Yoo mal qorannee ganaadha. والقرآن لا Gaafii anaa si gaafatamu ati na gaafatamee dura. قافتا تسباكو قافتا كتير قولي أكمل جرين دربما قبل اليوم الوقت كوي ما Hin gaafatin. واه أنا قافتا لو سينجي أنا سينجي قافتا لام فيت تبى للي سكتاي سينجي ستيني كتاي Sabaalleen isaan ni naafeessaa bar. إيه Koorsaa walii sin lolchiisuun barbaada. Lollu nuti gaa. Murteeko ani adda deebi'uu dhiiftee Laa waggaa meeqa eega biyyaa baate? Na gaafadhu kaa aanaa. Waggaa meeqaa eega biyyarraa baate? Waggaa 3 ga'eera. Waggaa 3. Ayyee eegaa biyyarraa baate homaan qabanne? Natti hin qabanne. cabsi waan barbaadina. Eekkasi jaasanuu mubee. Lafee irra lafa Dhaabni kee gabaabduu fakkaata jirti murtee. Xiqqoo ishee. Antaa maal ta'e? dhaaba Xiqqoo xiqqoo si gabaabduu. gabaabduu miti dheertuu miti meetira 55. Kasis. Wallaahi ayyaana gochii taatu. Ayyee. Ani waan takkallee akkanumatti hin jira. Miskiina rabbi. Haa? Dhiirummaa qabdaa? Ani Hirummaa qabdaa itti kala gaaffii jabaadha bare wal gaafadhaa kuni gaala ana kuni Amma foonii wal godhee qabda. likkitti ni koplaakoo likkitti. hirummaa qabdaa jechuun ikkoo dhiira ta'uu kee hin beetti dhiira ta'uu kee hin beetti akkati talqaa dhiira taate hin beetti dhiirummaa jechuun immoo keessatti waa jira. Sirriidha. Igaala qabaa. Meeskii jaalala naa ibsine akkati Ayyee aanaa jalqaba qabaadha. jaalala naalaatti kan gara fuulduraatti akka Dhiirummaa qabdaa siin mirkaneeffatu. Haya. jettu dhiirummaa qabda miti. Ayyee Ani akkanumatti kan beeksisu akkasi hin beeksita leenca koo. namni gurraachi akkam ijaara. Akkana. Bakka sanii tolchitee. Gurraacha Kireen faranjii biiraasiif himaa. dhagai gurraacha faranjii lillipeedhaan barbaadu jedhi. Faranjii bar gizee nu agartii bar akkana nu lallaalaa nu bira dabartii bar. Akkasi murtee walii galtanii Gizee nu agartee oh my day jechaa. walii galtanii Haala asirratti jinjaa- gammaluuti. Haala jinjanaadhaan jaalala naaf ibsi. Jala jali kaasirratti Allah. Amma dubbiin gaa. Si haa gargaaru. Amma as biratti argaa amma ilmoo manaati. Nuti gurra qabannee jirra. Anaaf Rakkoon qabachuun sin jaalladhaa sin kabajaa agarumatti si waliin jechuun koo ana sin jaalladhaa si kabaja agan si waliin yerootti kan biraa asirratti barbaadu maaliidha. laa nuti dubartiin kabajnaa dubartiin haadha teenyaa obboleettii teenyaa jaartii teenyaa ilmoo teenyaa gizee hunda dubartiin mataa keenya gubbaadha. San booda kan haadha manaa nu taate immoo mataa fi dugda keenya gubbaa jenna. Akkasi. Haftee warra Murtee
Murtee girigiriin dareessin naa ta'eera gara kotii akka wal dallaala tokkotti naa ta'eera. Amma asuma irrattu ana ati fooloosi walirraa qabna amma naaf inni. Fooloo wal godhaa murtee fooloo godhii. Naafuu ta'ee jira amma ana. Fooloo gootee. Akkas. Deema akkas jedhan keenya deemaati. Amma si deebisaa miti fooloo. Amma deemaati. Maal hedduu keessaa nagaa hojii ajajaa lakkoofsa akka jiraatiif immoo keessa seenaa fi deema. Ella lakkoofsa immoo jijjiira viidiyoo ilaala. Mubee maal odoo dhaamsattiin dhaammatiin qajeelchita. Obbo Walee Rumsiisaa yoo walii ta'uu diddan immoo dhiqqa wal caqacaqanii kottaati walii kaasitti. Okay. Malu. Jirtaa keetti. Iddoon bantu siyaannoo qophoonoo. Hin baa gaafa rabbi jedhe. Malee amma bu'atte. Amma uummata jala jirtan irraa fooloo godha akkaawuntii koo kun haaraadha. Hundi keessan iyyuu fooloo godha ofii jettan fooloo godhadha. Mubee hayyama ni qabna. Warra balkaa baanam tokko nama viidiyoo siidatti ergee jira. Maaloo nama viidiyoo gaafa iidii waraabde anuun argine waraab balkaa jala galee natti erganii maal jennaan jara kaleessan argin jedhee na jalaa baddee obboleettii koo gaggabsaa gara gaggabsaniiru. Ayya viidiyoon balatu siin viidiyoo jala galaa hin bokkisiise garuu viidiyoon sun hundi fiiltarii hin qabu. Kan dhugaati. Kan dhugaati. Magarsaan ol nagarti jechuutti jira. Maal barbaade? Yoo malee hafee baatetti. Waa dubbachuu fedhe moo malee haadha moo anillee hin gaadhiira. Kaminni abboo dhiirummaa kee balleessoo jedhe abaarsa. Haa kanarra. Meera magarsaan. Tokko barreessaa haa ture tokko. Hedduudha namni tokko barreessu ture bar tokko lama miti. Eshi namni fuula beektan lakkoofsa torba barreessaa. Gombos torba jechuun gombos jettanii ol galtu jechuudha manaatti. Torba. Torbannaan tokko barreessamu. Singoon kun jabeessee jira. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mubee. Wayye. Abbaa keenya jaarsa keenya manguddoo keenya. Maqaan moggaasaa qaba walfuusisuun maal jedhama abbaa maali? Haadha abbaa moo abbaa maali jedhamu laata? Abbaa heerumaa. Abbaa eebuu keenya. Abbaa jaalala. Abbaa eebuu keenya. Abshir. Eshi atama galmaa dhufte? Eshi. Amma jaartii akkamii barbaadda? Jaartii qabdaa jalqaba. Akkan si jaalladhu ni beektaa. Amman si jaalladhu anatu beekaa. Kaayyoon koo wayyee sabaan. Kaayyoon koo maali? Lakkoofsa amma torba barreessa kan. Eshi. Ima dhugaa jaarsa ni barbaaddu kun. Murtee deebiteetti goyaa. Murtee deebiteetti. Maali murtee? Mute my brother, my sister. Mute. Eenyuun biraa qoyyaa mee muti godhaa mee gurbaan dhaheemu. Murtee. Murtee. Murtishaa. Waliin galle. Maa. Miseejii barreessee hin deebisu isaalee immoo foolooyuu hin deebisu. Ani nama akkasii kana jechuun anaaf miira tokko hin qabu jechuudha. Maali? Barbaada mucaa sanuu barbaada warri beektanaa fida. Fooloo hin deebisne
Maqaan nyaate waa'ee shimaasii jechuun poolosii deebiin meeseejii si deebisuu dide viidiyoo banadhu bisingoo viidiyoo banadhu abbootu kee godheeti qaalitii kana nan fuudha yaatutti qaalitii miti viidiyoo banadhu bisingoo. Mubee ani maaliyaan koloneeffachuu barbaadaan burtee miti. Maaliyaan ija kee qotubi maaliyaan qaban kee nageenya. Lama tokko barbaada. Kot qabde hundatti iyyuu baate burtee viidiyoo banadhu. Burtee arguu bitaa jedhan durga baatti gadi ba'i viidiyoo. Akkasi kunuudha. Kana nan qabee taa'u lama. Already kana nan kaafu tamale kan biraatti darbitan. Eenyu maqaan isaa anaa Kamaal yoo jala jiraatte daafii harka baasee ol ba'a. Wallaakin jira Burteen si dabruuf deemti. Eeshi. Dubaayin jirti warri dhiira Dubaay ittiin kennuun dhiira waliin galina dhiira Dubaay waliin ittiin galina kan biraa. Burtee ilkaan kee guutuu miti? Akkasi kan ilkaan hin qabne ittiin dhufin dubartiin. Shamarran ilkaan hin qabne ittiin dhufina. Rakkoon qabu. Illaan lakkoofsa rakkoon qabu. Maaliif akaayee hojii jaalalli jiraannaan kan jedhamu sana barbaadaan. Akaayee nyaattu dandeessi. Ergoo gurratti. Maasha Allah. Billaahi. Eenyuun galchu? Sagal barreeffadhu. Roodileen sirriidha jette. Waalaikum salaam. Warri amma dhuftan nama wal fuusisu jira mubeen irra. Kottool gali keessa dubbisii maaliif barbaachise? Haasa'iin kunoo daarekti. Yoo isin viidiyoo banadhatte banatta sinaan hase. Janjanaa tokkoffaa irratti haasaadhu. Abdii kana. Ulaagaa kee dhiirummaa irraa kaasee waan barbaade gaafadhu. Waan barbaade gaafadhu. Neechis bayi abdii. Jalqaba. Viidiyoos bayisin jette. Magarsaa. Abdiin baay'ee dhiisi laalaa dhiisi magarsaatiif hidhan. Magarsaa Allah. Jabaatu dhufee. Dhufeera tokko. Qoy lakkoofsa sagalee eenyu barreeffatu? Sagal barreeffatu namni fuudha feetu. Okay, sagalan matee. Namni haala manaa hin qabne torba barreeffadhaa amma immoo. Na suuqii jedha tokko. Maana si suuqa sitti maal jedhu si abaabulaaf. Kajoori jala. Sitti naa taane. Ahmad Abdulqaadirii fi fooloo godhadhaa gaayis. Istafa tinaasee. Maatan ya jala warra Dubaay jettanii Dubaayin jira garuu yaartiin qabu laaluwa. Nama Dubaay qabu. Kotubi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam Kotubi. Waalaikum salaam. Murtee. Oh.